Hordoftoota fi kabajamtoota jalduu miidiyaa waan akkuma beekamu samoona kana yuutuubiin miseejjiin irratti ergeeti jira. Hunduma keenya irratti dhufu ijoollee baay'een yookiin immoo ijoolleen muraasni wanta kana dhufee jira walinaan jedhanillee ni jiru jechuudha. Hunduma keenya irratti akka miseejjiin kun dhufudha. Innis maalinni yuutuubiin beeksisa haala isaa akka jijjiiruu yookiin immoo akka haala bareeda ta'e yookiin akka nu fayyadutti akka taasisuu danda'u jechuudha gara fuulduraatti jechuudha. Innis Nooveembarii irraa kaasetti jechuudha kan wanti kun jijjiiramu. Nuuf faayidaa qaba malee miidhaa hin qabu jechuudha. Warra viidiyoo hojjennee gadhiisnuuf baay'ee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Isaanis akkuma asirratti argaa jirtan beeksisoota kana jechuudha. Beeksisni aynata jaatu jira, jaamoo afurtu jira. Isaan haala namni odoo viidiyoo keenya irraa skipping goone yookiin immoo viidiyoo keenya irraa osoo hin dabarsine akkamittiin akka ilaaluu fi akka nu fayyadu akka nuti fayyadamnu jechuudha. Yookiin immoo yuutuubarri viidiyoo gadhiisu akka gabii bareeda ta'e akka fiduuf akkas taasisaa jira jechuudha. Siistamni isaa haala sana dubbataati jiru jechuudha. Innis Nooveembarii irraa eegaleettidha kan akkasittiin seera haaraa kana baasan jechuudha. Kanaafiyyuu jijjiiramni jiraachuu danda'a beeksisa irratti jedhee jiranillee akkasuma arguu dandeessu jechuudha. Viidiyoo keessan irratti beeksisni isa duraarraa haaraa kan ta'e mul'achuu danda'a jechuudha. Faayidaa qaba nuuf warra yookiin immoo warra viidiyoo hojjetee gadhiisuuf faayidaa guddaa qaba jechuudha. Namni viidiyoo keenya yeroo ilaalu yeroo baay'ee skip gochuu ni danda'a. Batalee gidduu gidduutti yoo dhufa ta'e namni ilaalu jechuudha beeksisa irraa dabarsa malee jechuudha. Amma garuu akka akkas hin taane yookiin akka namni hin dabarsuu hin dandeenye siistama haaraa yookiin siistama bareeda ta'een taasisuuf deemaa jira jechuudha yuutuubiin ofuma isaati jechuudha. Kanaafiyyuu miseejiin akkanaa yoo isin dhaqqabee maalni kunii hin jedhiina. Yoo feetan akkanattiin keessa deebistanii dubbisuu hin dandeessu. Yoo dubbisuu hin barbaanne immoo akkanattiin gubbaa irratti iddoo kanatti ni dhufa. YouTube studio keessatti jechuudha. Kan iddoo kanatti cufuu ni dandeessu jechuudha. Dismiss gochuu ni dandeessu yookiin immoo irra seentanii dubbisuu ni dandeessu jechuudha. Naa warroonni na gaafattanillee kanadhaas jira. Wanta kale rakkina hin qabu. Beeksisa kan baaseef maastaawaqaa gidduu viidiyoo irratti akka jijjiiruu danda'u yookiin immoo haala bareeda ta'een haala zamanaawii ta'een akka hojjechuuf deemu nutti himuu isaati sinin jedha. Like share gochuu hin dagatina. Warra maatii hin taane immoo maatii ta'a. Jalduu miidiyaatiif sinin jechuu jaalladha. Waan nu hordoftaniif waan maatii nu taataniif galatoomaa sinin jenna hundi keessaniif iyyuu.